dhaamsakiyya kan obboleettii teenya Roosaa fi yookiin abbaa warraa ishee Abiidhaan akka biraan nageeta. Bilis viidiyoo kana immoo dirqama akka nageeffattu obboleettii teenya Roosaa fi abbaa warraa isheeti. Isin hundaafuu maatii keessanillee Rabbiin sabrii jabina qabne isin haa kennu. Wanni Rabbiin namaa fide hundumaa alhamdulillah itti jechuudha. Otoo isheen hamilee gaararra sargii godhadhaa abbaa warraa keenya biraa deemuu ka'e. Maatii kiyyallee isin agarsiisa, haadha kiyyallee isin agarsiisetti otoo isheen hawwii qabdutti rakkoon jettuun nufte hundumaa. Alhamdulillah Rabbil Alamin yooti jedhan wallahi wanti godhan hin jiru jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tutuuf kabajamtoota maatiin munaa diidamii maatiin munaatu isi kana irra kaa'ee hordoftoota kiyyaa bilis viidiyoo kiyyaa akka duraanii ilaalaman jiru maqaa jijjiiree jira waan ta'eef ani munuma 24 sanii maqaa kee jijjiiruu barbaade. Sababni isallee fuuldura kee gara biyyatti galuu waan barbaaduuf xiqqoo maqaa kana yeroo hundumaa maali 24 kun hanqataadha hir'uudha. Si jedhu sanii fi garuu lakkii ani akkanumatti bakka xiqqoo ishee jijjiiruu barbaade keessa kiyyanaa eeyame viidiyoo kiyyaallee irratti hin hojjannellee mee kanaanuyyuu hamma dandeessanitti bilis subscribe gochuu fi share gochuu fi like gochuu. Namni yeroo maqaa tokko yuutuubii tokko maqaa jijjiirratu namni ni dagata jechuudha. Garuu yaada malee wanni dagatamu jiru purwaayiniin isa akkasumatti jira jechuudha. Saniif dagatamuu qabu hanga hamma danda'ame tokkotti yaala isin jechuu barbaada namoonni isin bira viidiyoon kuni. Kanarratti aansuudhaan wanni isin jechuu barbaadu obboleettii teenya Roosaa fi abbaa warraa ishee Abiidhanii Rabbiin sabrii jabina hin qabne isin haa kennu. Abshirii hamilee teessanillee hin dhaqqabdanii hin geettanii inshallah garuu haa ta'u malee bakki isin itti dubbattu abbaa warraa ishee waan deemu hedduuf yeroo waan hin qabneef ariifachiisa waan ta'eef jidduudhaan galtee namatti galte waan Rabbiin namatti kelche hunduma alhamdulillah yooti jedha. Wallahi baay'ee nama gammachiisa maaliif waan inni nuuf kenne jechuudha. Waan inni nama fattana Rabbiin kun beektani hammam namni kun obsa qaba jedhutu nama fattana. Fatanaa hedduutu jira addunyaa tanarra jechuudha. Galteellee Rabbiin waan Rabbiin fide alhamdulillah Rabbil Aalamiiniiti jechuu wayya. Isaanuu dhugumatti Roozaan jabtuudha yoo gabbaatee waan kana dubbachuun waan guddaadha. Inshallah sargii keessanillee Rabbiin haa ta'u namni tokko gaafa biyyaan baatti deemuu hedduu haadha maanaa isaa san ulaagaalee sargii godhachuun dirqama isaati. Ariifatee dhufe ariifatee deebi'ee immoo gaaddaan ofirra deebi'e abshirsiin jechuu barbaanna. Waan galtee Rabbiin galche hundumattuu alhamdulillah Rabbil Aalamiin yoo jedha baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Maaliif waan hunduma keessattuu waan Rabbiin namaan fide alhamdulillah itti jedha baay'ee namatti tola jechuudha. Kanaaf obboleettii teenyallee inshallah abshirii ammallee ni gammaddanii ka du'eef Rabbi haa araaramu ka jiruuf Rabbii umrii isinii haa dheeressu sabrii isaanii haa kennu isinillee Rabbiin fayyaa isinii haa kennu. Waa hundumuu hin dhaqqabama haa ta'u malee garuu namatti otoo dhagamuyyuu wanni godhan hin jirtu waan ta'eef isin jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan wallahi wantoota hedduun dubbachuu barbaade. Ramadaanis dhufee jira. Ramadaana khayrii, Ramadaana ana ahli keenya wajjin, ummata muslimtittii wajjin, ummata Oromoo wajjin, ummatuma Itoophiyaa guutuu ta'ee ummata Islaamaa Rabbiin muslimtittii wajjin Rabbiin sanaa guutuu ittiin nu haa ga'u. Ramadaanni dhufee jira. Haala Ramadaana kanarratti namoonni hedduun namni yookiin zanni walitti baddee wal dhabdanii ijoollee nama garee garagaraatti irratti wal loluutu jira, wal dhabuutu jira. Yoo kana qabaatte yoo keessa keetii sharriin jiraate sharri kana haquudhaan gara kee qulqulleessite akkuma yeroo Ramadaanni dhufu hin taane yeroo kamuu namni akka aadaa keenyatti namni kamuu ama yeroo Ramadaanni irra dhufu ta'ee yeroo kamuu yommuu ta'u namni heexoo hin beekanii miti heexoo nu dhuga jechuudha. Maaliif garaa kee qulqulleessatu jechuudha. Yeroo Ramadaana qofa odoo hin taane garuu akkuma aadaa keenyatti akka aadaa keenyatti akka naannoo aadaa Arsiititti dubartii ta'es dhiira ta'es garuu irra guddinaan dubartiin bulii 15 yookiin 7 akkasiin garaa heexoo sanitti dhuguudhaan qulqulleessan jechuudha. Maaliif garaa kee keessa qulqulluu akkuma garaa kee ammana qulqulleessitu san Ramadaan yeroo dhufu dullee namni lafa jala heexoo dhugaa garaa fi qulqulleessa Ramadaana fuula ifaadhaan fuula bareedaadhaan eega jechuudha. Akkasuma ammallee yoo namni ati hamatu jiraate yoo namni wallolteen jiraate yoo namni akkuma tasaa bakka biraatitti illee hamatu jiraate
yoo namni walitti wal dhabdeen jiraatu taate nama sanitti dirqama dhiifama gochuu akkuma of garaa kee qulqulleessitee sooma kana sooma jettee garaa kee qulqulleeffatu sanitti akkasumatti nama wal dhabdee qabduunis hunduma isaatu dirqama jechuudha qulqullooftee taa'uun jechuudha maaliif laazim ati keessa kee dukkanaa'aa keessa keetti sharrii baataa gara ramadaanaatti seenuu qabdu kun waan sirraa eegamu miti jechuudha. Ijoolleen keenya irra guddinni bakka garaagaraa amma fakkeenyaaf warra tiktookaraa fudhadha waan bu'aa isaan hin qabne waan isaan hin fayyadne dhaqanii xilliqeetti jedhanii sabbi hunda namarraa dhigan wal fixuu wal arrabsuu ilaa bakka nama keenya waan hin beeku jechuudha. Otoo waan kun qunca'u ta'ee hin quncisan gogaa kan agartanii miti otoo gogaan kun qunca'u ta'e arrabaan jechuudha. Inni ta'u akkas ta'uu hin qabu nama arrabsuu hin qabdu. Ati abbaan fe'ee fakkeenyaaf amma namni keenya yoo ani nama arrabse dirqama an arrabsuu hin qabdu yoo ani si arrabse maaliif yoo ani wallaaltuu ta'e ati beektuu ta'uu qabda. Yoo lachinuu wal qixxaata ta'e mootu qubni kun wal taraabara. Yoo lachuu wal qixxaa'e mootu yoo uummata akka faayidaa hin qabdu jechuudhaati. Inni si arrabsa ati si arrabsa. Namni immoo haala amma sirriitti badee jira. Kana ta'uu hin qabu. Kana ta'uu hin qabu. Akkuma sheekotiin keenya nu gorsanitti yoo qataa ofirraa qabaattan deebisaa. Yoo namaa wal loltan araaramaa. Yoo haxi namaa sirra jiraatte illee yaani waan hundaanuu bakka hin jiraa miti. Isarratti deebisaansee sadaqaa baay'isuu ji'a kana keessa kennaa kennatu wallahi innis kennaan kunis kennatuun kuni otoo waan kana irra deddeebi'anii dubbatanii jiran jechuudha. Dhugaa dubbachuu hordoftoota kiyya maal jedhanii dubbatanii irra deebi'u otoo ollaan kee beelaan jiru odoo ollaan kee dheebotaan jiru achi tartee kabiraa yoo beela baafte hin qeebalamu sirraa jedhan. Maaliif amma namoonni keenya firrumti isaa oboleen kee firrumti isaa rakkataatu jira. Firrumti isaa rakkataatu jira. Firrumti isaa beelaatu jira. Firrumti isaa dheebotaatu jira. Osoo firri kee dheebotaan kun odoo firri kee beelaan kun jiru otoo ollaan kee beelaan jiru odoo dheebotaan jiru namni tokko na argee ka kennutu jira. Kanarratti sirri akka hin taanetti hubadha. Himmoozu waan kana sheekota gaafadha jechuudha. Waan kana sheekota ammallee gaafadha. Namoonni hedduun gaafatanii jiran waan kana jechuudha. Irraa dubbatanii jiran jechuudha. Hatta guyyama iidatuyyuu yoo gara aanutti rakkataan jiraate isa sitti aanulee rakkataan jiraate dirqama kasitti aanu kana baasuu qabda malee qachi aanu san baasuu hin qabdu rakkinni isaa. Dandeettu isaan lachinuu danda'uu qabda. Ijoolleen keenya tokko otoo beelaan jiru otoo dheebotaan firri isaa foon isaa jiru na argee ka kennan illee guutuu danda'a. Ani hin beeku garuu ni jiramoo dhibbatti. Yookiin tarii abbeeraa yookiin tarii adaadaa yookiin tarii eessuma miti ati karakkoo baaftu isa sitti aanu san rakkoo baafta. Isa ollaa keetii isaan rakkoo baafta. San booddee hoo gara caanuti dabarfatta qabeenya keessu yoo tare. Fakkeeffata otoo hin taane garaa kee qulqulluu kanaan deemee jechuudha. Maaliif sunillee rakkatama akka saniiti jechuudha. Kana isin jechuu barbaade. Viidiyoo kiyya isinitti hin dheeressu. Viidiyoo kiyya hadhaa kanumaan xumura. Hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti obboleen kee viidiyoo kee bilis laayik godhaa, sheer godhaa, sabiskiraayib godhaa. Jiini kayrii dhufee jira. Waa hunduma keessattuu kayrii haa dalagannu. Waa hunduma keessattuu wal haa gorfannu. Wal haa jabeeffannu. Isin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.